Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif baay'atu harka fuunee kabajamoof jaallattoota daawwattoota Dungoo Maltiimiidiyaa. Egaa Dungoo Maltiimiidiyaan sagantaalee garaagaraa sagantaa isin barsiisuu, isin bashannansiisuu akkasumas immoo dhaloota kanaaf bu'aa buusaa jedhu gaaffii dhalootallee kan deebisu wantoota dukkana keessa jiran ifatti baasa jennee sagantaa addaa qopheessinee jira. Egaa sagantaa keenya Dungoo Maltiimiidiyaa jedhuun egaa sagantaa addaa guyyaa har'aatti immoo isiniif qabannee jirra. Innis faarfataa Deev Girmaati. Faarfataa Deev Girmaa akkuma isin tan shilingii ittiin baafne jedhee namoota hundumaa gaaffii itti naqee jira. Shilingii ittiin baafne inni jedhu kuni bittaaf gurgurtaa eessaa waa tola argate laata? Kaan immoo haala dureessa ofiisaatii baay'ee duroomee jira. Garuu wantoota inni kaasaa jiru kuni kan jedhus jira. Wantoota inni kaasuuf waliif faallaa yeroo itti ta'anis jira. Ani haalli baay'ee akka inni ulfaataa ta'e egaa haala jiruuf jireenya yeroo ammaa ammoo akkuma isin beektan egaa baay'ee ulfaataadha. Namni hundumtuu haala qaala'insa gabaa irratti baay'ee gaaffii qaba. Innis immoo jireenyi wuddiidha jedhee yeroo inni itti kaasu jira. Kun dabalatee kan biraan illee bilaasha wantoota jechoota inni fayyadamu kunni namootaaf gaaffii ta'ee akkuma kana TikTokii garaagaraa irrattis immoo namoonni garaagaraa itti fayyadamuudhaan haaluma keessa jiran ibsuudhaa fi faarfannaa kanatti fayyadamaa jiru. Kanaaf Daawit Girmaa isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Faarfataa Deev baga nagaan dhufte. Waamicha koo kabajjinaa argamuu keetiif guddaan si galateeffadha. Baay'ee ulfaadhu. Maqaa Dungoo Maltiimiidiyaatiin guddiseen si galateeffadha. Egaa ogeessota kaameeraa keenya Caalaa Fufaa, Daawit Alamaayyoo akkasumas ogeessa sagalee Solomoon Baqqaleen ta'uun egaa sagantaa gaarii walii wajjin qopheessuuf jirra. Kanaaf atis haala gaarii of qopheessitee deebii kennuuf waan dhufte fakkaata. Si sodaadheeras sin sodaachises natti fakkaata. Gama lamaanuun iyyuu jira. Of qopheessaadha. Kanaaf Deev eenyu? Deev nama akkamiiti? Eenyu inni eessatti dhalatee mucaa eessaati? Ani warra nan beekneef jalqaba irratti baay'ee si galateeffadha. Keessumaa kee gootee as gara Dungoo Maltiimiidiyaatti na waamuu keef kabaja guddaan natti dhaga'ama dhugaa. Galatoomii ulfaadhu baay'ee anis. Ittaan sun ani warra nan beekneef Daawit Girmaan jedhama. Oromoo Wallaggaatti na dhalle. Amma moos magaalaa Bishooftuu jira. Magaalaa Bishooftuu jiraachaa jirta. Kanaaf egaa har'a keessummaa Dungoo Maltiimiidiyaa taatee jirta. Akkasumas immoo qeeqaa akkasumas wal sodaachisaa jirra. Deebii qopheessattee waan dhufte fakkaata. Asitti wantootni amma ittiin akkan si argadhuuf na kakaasee yeroo ammaa kana qilleensa kana nu jalaa qabdee jirta. Qilleensa nu jalaa qabdes shilingii ittiin baafne kan jedhuuni. Shilingii ittiin baafne egaa amma dhaloota amma jiran kana keessatti keessumatti dargaggoota amma jiranitti biratti baay'ee jaallatama guddaa kan argate fudhatama guddaa kan argate namoonni hedduun ittiin kukkutanillee ofii isaanii kan ibsaa jiranidha. Tarii faarfannichi galeefii ta'uu danda'a, ergaa sana fudhatanii ta'uu danda'a isaan beeku. Garuu faarfannicha jaallatanii ittiin haala jireenya isaanii ibsachaa jiru. Mi faarfannaa kana gaafa hojjette maaltu sitti dhaga'ame? Akkamittiin fiidbaakii faarfannaa kanarraa argiteen amma maaltu ta'aa jira? Dhugaa dubbachuuf namoonni akkuma jettee hiikaa mataa isaaniitti kennataniiru. Musliimni irratti hirmaateera, artistoonni garaagaraa irratti hirmaataniiru. Namoonni gooftaa beekaniif hin beekne. Kan barreessamoo kan barreessanii fudhatanii malee anuma barreessisa. Irratti hirmaatan yeroo jedhu jireenya isaanii duukaa wal qabsiisanii haala keessa jiran wajjin wal qabsiisanii namootatu barreessiif sababa naan jedhanii fedhanii isa baasaa irraa laata erganni ba'ee ergaa kana namoota irraas waan laayireksiisaa immoo erga ba'ee booniin naa barreessee ture kilipii irratti isuma kan naatu ergeef isa naa barreesse galata isaa jechuudha. Boonishaan laayireksii faarfannicha walaloosaa faarfannaa jala naa barreesse malee walaloo namni naa barreesse. Walaloo fi yeedaloo namni sii kennee jiru. Tasa sanaanuu naa namantaa. Nanaman lakkii sodaachisuun gaarii miti. Tole galatoon baay'ee ulfaadhu. Namoonni musliimonni irratti hirmaatanii akkamitti akka isaan hiikkatan hin beeku. Baay'ee isaanii jireenyi wuddii dhadhanii xifir qalamii baatanii jireenyi wuddii dhadhanii misira xiqqooshee funaanaa jireenyi wuddiidha jedhanii waan xixiqqoo daabboo fa'aa. Jireenyi waan akkasitti hiikkatanii jireenya isaaniitti jireenyuma yerooti ka haaluma yerooti akkas nama godha waa'ee jiru kanaaf jaallatan dhugumayyuu wuddii ta'uu danda'a. Ati siigamtee manatti fakkaata yerootti sanatti waama siigamtu fakkaata si garuu immoo gad dhuftee immoo
Washakkateetta Bashaddakeeras. bashaddakeetta malee. Bashaddakeeras. Kanaaf faarfannaa kanatti baay'ee gammadde. Itti eebbifamtee jechuudha. Hojjechuu keetti baay'ee gammadde. Faarfannaan kun haala irratti kan hundaa'e miti. Namoonni baay'een akkas jedhaniiru. Haala irratti kan hundaa'e yookaan immoo haala yeroodhaa wajjin qilleensaa wajjin miti. Yeroo baay'ee namoonni naa kaasu. Ani si kaaseen ture. Yesuus Kiristoos du'eera. Lammaffaan du'u. Namni yoomiyyuu Yesuusin giddu galeessa lallaba isaa godhatu. Giddu galeessa tajaajila isaa godhatu. Giddu galeessa jireenya isaa godhatu. Ergaan isaan du'u. Mul'anni isaan du'u. Kaayyoon isaan du'u. Lubbuun isaan du'u. Kanaaf faarfannaa kana yeroo faarfadhu baay'ee natti tole. Cooma nyaadhee booka hunadhee waan lafaa tana guuttadhee tasgabbiin allaatu lubbuun koo yoo nafuura kotti irradhee daaraa botoroo dhadacheeni guuteen guutuu darabaadhaa mucha doomaan oduu jabbiini siin alaatu alagaadhaa. Dhagaa koo gargaarsa, dhagaa koo gargaarsa, dhagaa koo gargaarsa, minaan koo barabaarsa, si tarkanaa bal'isa. Akkas jechuudha jala isaatii wanti ta'ee jira. Haala wajjin kan wal qabatu miti. Cooma nyaadhee booka unadhee waan lafaa tana guuttadhee. Ammayyuu garuu tasgabbiin allaatu lubbuun koo yoon afuura kotti irradhee daaraa botoroo dhadacheen guuteen guutuu darabaadha. Mucha doomaan hodhu jabbiin siin ala haatiyyuu alagaadha. Dhagaan koo gargaarsaa midhaan koo barabaarsaa kan harka naa bal'isu kan bara naa dabarsu siidha jechaa. Kanaafiyyuu haala yeroo duukaa kan wal qabatu miti. Waaw namatti tola baay'ee. Yeedaloo isaa akkasittiin ergaa kee namoonni tarii anis si tarkanaa bal'isa inni jedhu jalaa maal jedha. Si tarkanaa qabeenyi koo si'i. Jireenyi wuddiidha kanan jedheefi. Anuu si taasuudha kanan lubbuun bulee wedduu walawalu jireenyi wuddiidha asii laabee nagaan ba'ee manan galu. Guddaa yoo si nyaaru mootii barcumarraa bu'ee laga dhagaa diqqaa yoo si yaamu bara waan jirre guuttatee bashaddakaa. Kana jechuun jireenyi hin guutu. Isumayyuu si taasuudha lubbuumaan bulanii ooluuniyyuu si taasuudha. Kanaaf jireenya lafaa duukaa kan wal qabatu miti jechuudha. Anaaf. Ergaan kee amma tootaalii wanta lafa kanarraa wantoota xixinnoodhaan wal madaalu mitiidha. Waaw. Akkasittiin namoonni hubataniiru jettee yaadda? Baay'een isaanii hubataniiru. Baay'ee natti tola. Namoonni baay'ee hubataniiru dhugaa dubbachuu fi garuu gaaffii tokko tokko egaa namoonni kakkaasan jiraachuu danda'u. Atis gaaffii mataa kee qabaachuu dandeessa. Maal akka ta'e egaa hin beeku. Waluma wajjin ilaalla gaaffii uummatarraa fuutee qabaachuu dandeessa. Gaaffii dhuunfaa keellee qabaachuu dandeessa. Garuu namoonni hammi ta'e naa hubatanii jiru. Baay'ee namatti tola. Tarii waa'ee gara afaaniitiin gaafa walitti finnu tarii namuu ati amma akkaataan aadaan itti ati sagaleessite yookiis immoo sagalee kee akkaataatti walaloon kun barreeffame yeedaloonsaa akkaataan itti barreeffame tarii aadaati keessatti dhalattee guddatte miti. Kanaaf wantoota kanaan akkamitti dhufee namoonni kaan akkamitti afaan Oromoo fi afaan Amaaraa walitti makee kan jedhan jiru. Inni kun immoo maal ibsuu barbaadeeti? Inni kaan immoo aadaama naannoo jiruutiin sirba fakkeessuu yaadeera. Kanaaf deebiin yoo dugda isaa duuba qorattanii tarii maal argattu laata wanti jedhus jira. Kanarratti yaada baay'eeyyuu kaasuun irra jiraata jedhee namanu. Sababiin isaa lallabdoonni gaafa lallabanii afaan Giriikiisaa akkas jedha, afaan Maaloonsaa akkas jedha, afaan warra Samaariyaatiin akkas. Waluma itti hiikamuun hiikan jechuudha akka namootaaf galutti. Akka namootaaf galuuf. Ani immoo afaan uummanni kun haasa'uuniin saba kanatti wangeela hime malee aadaan kun kan kooti jedhee fudhee afaan kuni kan uummanni dubbatudha jedhee fudheeni uummanni sun gatii dubbatuuf ittiin saba kanaaf dhiyeesse malee itti amantaa waan biraatti ittiin uummaticha bira ga'uu barbaaddeetu. Ergaan kee namoota sana bira ga'uudhaaf. Ergaa koo saba sana bira ga'uudhaaf. Waaw. Namatti tola baay'ee isa dhuguma. Sanyii waadaa biyyaa kan wal qallabanii jette. Mee sanyiin waadaa biyyaa kun? Sanyiin waan filatamee ol kaa'amu. Sanyii waadaa biyyaa, sanyii imaanaa biyyaa.
sanyii adaraa biyya kan wal qallaban. Jalqaba irratti maal jedha? Sitta mana dheeran badu. Sitta mana dheeran badu. Sitta mana dheeran badu. Kanneen badan jarreen biyya lafaa. Waan baditu nama baddeessa. Kun amantii kooti. Amma fakkeenyaaf ittoo lamatu hojjetame asitti. Ittoonni tokko afaan banaa yookaan faalamee torban tokko taa'e. Ittoonni tokko immoo haaraa hojjetame. Hin aloofne yookaan hin yaran. Isa kam yoo nyaatte si dhukkuba. Saafaan banaa alatti. Yoomiyyuu waan faalame waan badeetu nama balleessa. Namni sammuun isaa gaafa badu, namni kaayyoon isaa gaafa badu, ajandaan isaa gaafa badu, mul'anni isaa gaafa badu nama balleessa. Wanti faalame wanti bade nama balleessa. Kanaaf namoonni akka wangeelaatti ija ta'an, sanyii ta'an, akka siyaasa biyyaatti illee kallattii garaa garaa wal qabsiisee yaadeera. Sanyii kan ta'an bu'aa buusuu kan danda'an warri balleessanii ati naafa lamnaan lubbuu koo dhabanii narra labanii. Shilingii ittiin baafne haala bittaaf gurgurtaa keessa maaltu fide wanti jedhamu jira. Gaaffiin kun kan keemuu kan uummataati. Dhuguma wantoota daldalaa wajjin wal qabatanidha. Wantoota akkasii kanarratti akkamittiin maanni horii tilmaamaan dhufuunsaa wantoota akkasii keessa seenuunsaa maali kan jedhan. Bittaaf gurgurtaan lafa dhibee hin qabu. Waan nama dhibu Yesuus Kiristoos gurgurameera. Utuu danda'amee fi kan na gurguruu barbaadan baay'ee jiru. Namoota baay'ee birriidhaan dabarsanii kan kennan, abbootii mul'ataa birriidhaan dabarsanii kan kennan, qarshiidhaan dabarsanii kan kennan, hojjettoota wangeelaa qarshiidhaan kan kennan, xiinxaltoota siyaasaa qarshiidhaan kan kennan, qarshiidhaan kan lubbuu dabarsan, qarshiidhaan sanyii namaa kan balleessaa oolan hin jiranii. Wanti herregi ittiin baafamne hin jiru. Kanaaf iyyuu ani namoonni baay'ee herregatti baasuu barbaadu. Yesuus Kiristoos ikkoo kan dhiiga isaa nuu facaasee kan lubbuu isaa dabarsee kenne gatiin nuu kenne sana kaffaluu yookaan gatii sana baasuu gatii hin dandeenyeef. Waan gatii hin qabne miti. Ofii isaa gurgurameeti miti kan jireenya keenya oolcha. Kanaaf iyyuu ani waanan itti herrege hin qabu. Aarsaan kaffale hin qabu. Dhiigan buusee hin qabu. An harkaa wanti kaffalame wanti bahe hin jiru. Shilingii saantima xiqqoo. Shilingiin kun hiika qaba. Saantima xiqqoodha. Meezoo ishee jedhan beektu meezoo. Meezoo waan ittiin bittu waan hin qabne. Amma baddeetti. Bakkaa bakkatti garagara ta'a yookiin namuma durii ta'ee hin argadhe malee isheeyyuu hin jirtu. Bakkaa bakkatti hiika garagaraa qabdi laata. Amma ati hin beekta. Siif gala. Waggaa dheeraa bubbultee fakkaata lafarra. Akkuma gatii umurii kaasuu baannee akkas malee beekamaa miti amma namni baay'een warra amma dhiyoo dhalatan beekuu dhiisuu danda'u. Shilingii moo? Ani immoo baay'ee. Turteettas waan ta'eef haala yeroo wajjin. Gara dhugaa dubbii keenyaatti yeroo deebi'u saantima xiqqoo jechuudha. Shilingii. Baasii tokko. Baasii isheeyyuu ittiin baafne ani immoo. Waanuma naa hojjetame keessa hin jiraadhe. Maqaan isaa ulfaata. Ameen. Ameen. Namatti tola baay'ee. Kanaaf Deev gaafa faarfannaa kana hojjettu tarii baay'ee bu'aa bayii hedduu waan dabarsitee fakkaata. Sababni isaa namni tokko gaafa faarfannaa hojjetu yookiin barreessee daayirekteera qabaachuutu irra jira. Daayirektii nama godhuuf jechuudha. Akkuma sila sii kaasee qoosaan qabeensii kaasee walaloof yeedaloon tarii namni gargaaru jiraachuu danda'a. Tarii namoonni isa kana immoo utubanii akka inni har'a miidhagee as ga'uuf namoonni achi keessatti tumsa godhan jiraachuu danda'u. Ati siin gaafa argu garuu achirratti daayirekteera ofii keetii taate. Akka carraa teeppii guddaan tokko sirkatti cabee ture. Tarii teeppichi kanumatti biyyaa fudhattee dhuftee moo asumatti bittee moo teeppii bubbulee akka inni ta'e hin beekama. Birrii guddaa na bitte teeppisaa. Jaarsi sun na dhowwate isa dhugumaati. Gabaa keessa deemee barbaadaa oolee naannoo meeshaan caccabaan itti gurguramu naannoo sana deemee nan dhabee tun jedhu dadhabaan koo du'ee darbuuf tun jedhu mana rifeensaa wayii keessatti arge. Mana rifeensaa keessatti argee dhaqee gaafa gaafadhu tasumaan gurguru naan jedhu. Teeppicha birrii guddaan sii kenna uumaan allaattu warra maan gugubatu jaarsa wayii warra maa gubatu. Ibsaan danda'an humna ibsaan danda'an inni kun dhagaadhaan hin hojjetaa teeppiin hojjetaa reediyoon hojjetaa hin gubatu immoo gatii ta'ee fi kana nan barbaada hin gurguru naan jedhe anoo jiippaasii guddaa sii bita anoo hin gurguru walumaa gala meeshaa durii waan ta'eef nan kaawwadha naan jedhe sana booda kadhadhee maal jedhee bakka nuti koo waliif akkasii anuu footootti ka'uuf waraabbii fi malee kana mana koo kaawwadheen fayyadamu ani mana keessaa waan hundumaa qaba.
TV dhiisee maal dhiisee kunoo jipaasii miimuurii ammaa nyaatu dhiisee teeppii isaa hin qabu kaasittii mayyuu itti dhaggeeffadhu hin qabu maal godha jedhee kadhaa meeqan gatii guddaan itti baase. Bittee cabsiisiistaa moo? Naafeera. Kwaa jedhee gaafa lafa dha'u hin beekama. Isaan gamma dura sirba se'anii isaan dura ittoo dheera waan ta'eef sirba se'anii daaraa butoroodha dacheen nanaaranii na jalaa rukkutanii isaanii baadhiisu. Waan teeppi sanaa si dhibeeraatu seenaa teeppi sanaa gatii beektuudha. Sirriitti wanta bubbulee namoota buleeyyitu beeka waan ta'eef. Kana naannoo keef baay'ee si galateeffanna. Naannoo reediyoon lafa fa'aa jette addabaabayitti lubbuu koo balleessa jette. Kun maal inni ati wanta jechuun yaada kee guyyaa guyyaatti adeemsa kee guyyaa guyyaatti wantootni ati waan ati gaarii al tokko nu galuu dhiisuu danda'a. Ani amma fakkeenyaaf poozitiivili lafatti si hubadhu qaba. Lafatti immoo callee deema inni jedhe kuni akkas jechuudha ofii kootiin waan hiikkadhu qabaachuu danda'a. Tarii jireenya isaa faarfatee laata namoonni jedhan jiru. Mee kun dhugumaa jireenya kee ta'uu danda'a laata? Jireenya koo duukaa waliin qabatu. Asuma booddeetti si deebisuun ta'in malee jalqaba albeemii hojjedheen ture. Albeemii sana keessatti abboonni koo baay'ee mormaa qalamanii raajoonnis dhumanii bakkeetti harcaanii ana qofaa tafesee waan madda dafee jedha. Izaabillaan jettee booriyoonas hin qala ana qofaa tafe eenyu gidduu galaa. Hamma dadhabeera ribaaf gadanciisa malee harka rumaan na qabeera na ajjeesi malee. Jedhee Eeliyaasii gaafa si kadhatee raajota sobdoota 450 qaluu isaa raafatee raafamee jecha nam tokkootiin dagatee eessa akka waamame. Isa sana fuudhanii namoonni maal jedhanii asumaan nama faarfannaa kana yeroo namoota baay'eetti gaaffii ta'uu danda'a. Maqaa nama biraan baay'e. Kanaaf inni hin qalame. Amma namni qalame akkamitti faarfannaa kana faarfata? Saayinsii kamiin dhufa? Qalamii ture wangeela. Kanaaf bilbilanii yeroo sana duutee naan jechaa turan namoonni sagalee koo ta'uu beekan. Warri kaan immoo faarfataa sanaaf bilbilanii abboomaa tafarraa beektamte. Baay'ee nama guddaa baay'ee naannoo keenyaa ka'ee sagalee isaa duukaa walitti fidanii maqaa isaan baasanii isaaf bilbilanii ati hin duune jechaa turan. Kanaaf akkuma kana namoonni yeroo baay'ee jireenya namaa wajjin walitti wal qabsiisu. Ani immoo faarfannaa yoomii jireenya koo duukaa waliin qabatu. Kan naa jiraatee jira. Hojii koo duukaa waliin qabatu kan naa hojjetee jira. Oolmaa koo guyyaa kun gaafa faarfattoota hundumaa bira jiraachuu dhiisuu mala. Jiraachuu dhiisuu mala. Kan koo garuu harrayyuu booriyyuu kan uummannis atis keessa naa baruu qabdanii jireenya koo duukaa wal qabsiisee waan tokko faarfachuu hin danda'u. Jireenya koo duukaa wal qabsiisee homaa faarfachuu hin danda'u. Jireenyi koo faarfatamu maalan qaba maalan jiraadhe kan naa jiraate isa kan naa hojjete isa kan naa dhiige isa kan naa dafqe isa. Kan naa waraaname isa sagaleen foon uffatee kan biyya lafaarra dhufe isa. Kanaaf isayyuu hin fedheetii gara kan kootti deebi'intanii jechuudha. Kanaaf wanti anan ilaallatu achi keessa hin jiru. Eenyummaa koo waan ibsu achi keessa hin jirudha. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu eebbifame ulfaadhu. Egaanis guddaan si galateeffadha yeroo carraa gaarii namoota hedduun utuu si gaafatanii namoota hedduu biraa gaaffii affeerraa utuu qabdu na bira dhufuu keetti maqaa dungoo maltiimiidiyaatiin guddiseen si galateeffadha ulfaadhu kabajamee waaqayyo si haa eebbisu jechuun jaalladha. Baay'inaa galatoomii. Egaa carraa akkasii argachuu koottanis baay'een gammada. Narra labanii jette narra labanii wantoonni kun tarii jireenya kee keessatti ammas amma gaaffii silaa keessa naa deebi'eera garuu amma waan inni yaaduuf tarii gaaffii ta'ee namoota biras jira waan ta'eefidha. Narra labanii jettee kanatti kaaste keessaati jireenya keetiif wanti si sodaachisu siyaasaan ta'uu danda'a, spirituaalii ta'uu danda'a, ikonoomikaalii ta'uu danda'a. Namoota wajjin walitti bu'iinsa ta'uu danda'a. Wanti ati baay'ee sodaattu na dhaban malee naan ilan turanii waan jedhu wayii qaba of keessaa miti. Sanaan gaafa kaastu mi maal jechuu yaaddeetu wantoonni akkasii immoo jiru laata. Tarii borumaaf illee namoonni baruutu irra jira waan ta'eef. Ani akkuma sii kaase ani addunyaa fuuraa keessan oola. Jireenya koo lafa wajjin waan wal qabsiisu, siyaasa wajjin waan wal qabsiisu, qaala'insa jireenyaa wajjin waan wal qabsiisu hin qabu. Jireenya Yesuus Kiristoos immoo yoo ilaalte hamma gaafa ergama isaa fixee fannoo irratti harganii lubbuu isaa kennee mirga abbaatti ol ba'utti seexanaan akkamitti akka qorame argiteetta. Namni namaan akkamitti akka qorame.
warra wajjin nyaatee dhuguun akka gurgurame Yihudaa faana akka gurgurame washakkataa keessatti dubbadheen maqaa goota murnaan mammaakuu yoo aaran lafee kiyya daakuu siinuu nama gabaaf dhiyeesse ati garuu duutee kaatee mirga baateesse. Kanaafi Yesuus Kiristoos irra nami labeera Yesuus Kiristoos irra mootummaan labeera siyaasa duukaa wal qabsiisanii allayyaa buusuuf yaadaniiru. Jireenya wajjin wal qabsiisanii ati ilma namaati ati akkamittiin cubbuu balleessuu dhufe ani ilma waaqayyoota akkamitti ofiin jetta kallattii garaa garaan irra labaniiru. Har'ayyuu jireenya keenya fudhannee gaafa ilaallu biyyi lafaa foon cubbuun ani umrii koo har'aa kanatti wanti nagaadha wanti baay'een hin jiru. Kan naa ife wangeela gatii ta'eef kan naa ife Yesuus gatii ta'eef malee kan narra labuu kan lubbuu koo barbaadu ani immoo waa'ee lubbuu naasa'e waa'ee foon iyyuu miti. Dhimmi koo dhimmi du'uu koos dhimmi jiraachuu koos dhimma lubbuu kooti malee dhimma foon koof lubbuun koo gargar ba'uutu hin ta'in dhimma lubbuun koo firdii bara baraatti galuu fi dhiisuusaati haasaan koo xabii koo faarfannaan koo. Kanaaf narra labanii sanyii waadaa biyyaa kan wal qallabanii ati naafa lamnaan lubbuu koo dhabanii lubbuu koo dhaban malee siyaasa duukaa akkamitti wal qabata kun. Namni yoo na ajjeese foon koo ajjeesa miti foon immoo eenyuyyuu du'a gootota baay'ee dhabnee jirra. Abbootii baay'ee dhabnee jirra. Gootota wangeelaa baay'ee dhabnee jirra. Kanaafi biyya kana keessa immoo jiraattee siyaasa irraa adda jiraachuu hin dandeessu. Haqa jiru yoo haasofne. Garuu siyaasa adeemsisuu dhiisuu dandeessa. Ani nama siyaasa adeemsisu miti. Jireenyi koo immoo siyaasa. Jireenyumti koo siyaasa. Maal jechuudha mee kun? Jiraachuun koo siyaasa. Ana amma fakkeenyaaf ammatuun ka'ee achi dirreetti ba'ee waa'ee koo mirga kootuun falmadhe siyaasa jedhama biyya kana keessatti. Biyya kana keessatti waa'ee kee haasa'uun siyaasa. Siyaasa jedhama. Haasaa fi afaan amma ani argaa dhagaa guddadhe. Garuu ani nama siyaasa adeemsisu miti nan faarfadhe. Egaa namni tokko al tokko haasaa aadaasaa eenyummaasaa boolli godhee mul'isennaan gara siyaasaatti kan inni jalaatamu. Egaa akkuma ati kaasaa jirtu namoonni aadaa isaanii, eenyummaa isaanii, afaan isaanii akkuma kanaa wantoota kan kooti jedhan gaafa ibsanii mul'isanii gara aadaatti jalaa jijjiirama. Inni kun siyaasuma biyyicha keessa jirudha jechuun sochiimti siyaasni namoonni ittiin ba'anii fakkeenyaaf tajaajiltoota hedduu wajjin wal ta'ati. Gaafumatti eenyummaa kee kaasuufattuyyuu ni kaan si ifataa, ni kaan karaa sirraa gorfata, ni kaan immoo gara kan isaatti si harkisa. Wantoota akkas akkasiis jiru waan ta'eef tarii wantoota amma kaasaa jirtuun deebii qabsaa Oromooti namoonni jedhan jiru. Maaf siin jedhanii miti maaf sirbuma qabsoo waan ta'e tokko maaf dhaloota kanaaf hin gumaachitu namoonni jedhan jiru. Namoonni hawwii akkasiis qabanis jiru. Namoonni fedhii akkasii qabanis jiru. Sanaan wal qabsiiftee atamma siyaasa keessa hin jiru. Siyaasaan ala ta'e immoo jiraachuu hin danda'u jette. Siyaasaan ala ta'ee jiraachuu hin danda'u niti jettu eenyummaa koo, aadaa koo, afaan koo gatuu hin danda'udha. Maal seete hambee? Hiikkaan siyaasaatu eegeen qabu mataan qabu. Ijaan qabu funyaan hin qabu. Yoo achi galagalee si ilaalaa si. Yoo si dhaggeeffate si taasaa gurraa. Biyya kana keessa siyaasa amma fakkeenyaaf maal dhabeettaa? Ani amma utuuni amma gaaffii ta'etu kakka'aa ture. Maalumaa fi asittan dhaladhe jettaa. Siyaasa jechuun amma fakkeenyaaf waa tokko si gaafadha. Dhiirri tokko dhufe fuula kee dura dhaabbatee ani koo dhiiratu siin jedhe maal jetta? Obvious. Sababni isaa dhiiradha silumaayyuu naasaa jiru. Garuu ani dhiiratu inni siin jedhe shakkitu? Gaaffii qaba ofii masaatii waan dhiira ta'ee dhufee si dura dhaabbatee ani dhiira gaafa siin jedhu maal jetta? Ofiis waan itti namanni qaba. Atis immoo akkati shakkitu si godha. Akkati shakkitu si godha. Kanaafi ani Oromoo ta'ee Oromiyaa keessatti dhaladhe ani Oromoodha jedhee haasa'uun nan barbaachisu. Maaliif? Kun biyya kana keessa jiraattee siyaasa ta'a jechuun hamma isa kaan balleessuu hin barbaannetti. Aadaa namaa hamma hin balleessinetti. Aadaa kee irratti yoo hojjette. Daangaa namaa hamma hin darbinetti.
lafa kee yoo qotte hamma bursaa namaa keessaa hin baafnetti yoo ittiin bitatte maal rakkina qaba. Garuu biyya kana keessa jiraattee maqaa kee yoo waamte siyaasa jedhama. Kanaaf ani sana adeemsisaa jiru. Isa jetteef immoo dhuguma qabsoo hamaan finiisaa jira. Qabsoon kun dhalooti dukkana keessa jiran dhaloonni biyya lafaa keessa jiran gara ifa bara baraaf gara jireenya bara baraatti akka dhufan qabsoo koo duubatti hin deebi'u ammayyuu. Qabsoon ani jiru. Waaw waaqayyo guddaa si eebbisu. Isa kanarratti mee dhaloonni maal jedhu? Tarii umurii keetiin walqixa namoonni taatan namoonni ati hin hubatu jettee akkaataatiin yaannetti immoo hubatan jiru laata. Isa kanaaf maal jettaati? Jedhaniiru baay'een isaanii miidiyaa irrattis argaa turte ta'uu danda'a. Namoonni nuti Yesuus Kiristoos gooftaa akka ta'e hin beekna garuu saba kanaaf hojjechuu qabna atillee nu wajjin hirmaadhu. Haasaa tokko tokko namoonni haasa'an jiru as miidiyaa irra taa'ee haasa'uun kan natti hin tolle. Namoonni illee dhoksaadhaan naqunnamanii haasaa garaa garaa natti haasa'anii waan akkas akkasii jiraachuu danda'a. Garuu saba kanaaf hojjedhu warra jedhaniif ani isa saba kanaaf hojjeteef hin hojjechaa jira. Walumaa gala saayyuu. Saba kanaaf ani maalan hojjedhama? Saba kanaaf kan hojjetamee jira. Saba kanaaf ikkoo waan hojjetamee waan dhumee lafa jiru jira. Dabalate kan kooyyuu baay'ee barbaachisaa mitiidha. Maaliin hojjedhaman? Saba kanaaf maaliin hojjedha? Kan hojjetameefii jira. Sabi kun saba waaqa beeku. Durii kaasee malkaatti ba'ee laga dhaqee uumaa waaqaaf lafaa jedheetu maqaa isaan beekiin iyyuu saba waaqeffatudha. Saba kanaaf immoo hojjetamaadha. Kan hojjetame fannoo irratti hojjetameef. Kanaaf isa wajjiniin hojjechuu fixee yookaan isa wajjin hojjechuu dhiisee hojii biraa waan hin qabu natti fakkaata. Kanaaf ejjennoon ati amantaa kee irratti qabdu yookiis immoo hojii waaqayyoo irratti qabdu mee akkami gara fuulduraattis amma samma jiru irra dhaabbatte tarii hamma wantoota gaaffiiwwan hedduun akkasii dhufanii gaaffiiwwan hedduun akka jiranii namoota si jaallatan biraa jaallattoota hedduu biraa wantoonni garaagaraa akka ka'an kaasaa jirta. Garuu ejjennoon deef booriif ta'anii waamicha isaarrattis haa ta'u tajaajila isaarratti maal fakkaatame isa kanarratti wama ta'e nu taphachiisi. Anaani durayyuu namni na waamne erga waamamee na argina. Isa waamicha koo fiixaan baasu sana duukaan karaa jalqabe gatiteef isa wajjin hafidha. Kan na waame abbaa qaba. Kan na hojjechiifatu abbaa qaba. Hafuuraan fudhee qaba. Ani hafuuraan guutameeni kanan barreessu. Hafuuraan fudhee qaba ani. Eenyummaa koon dandeettii koon barruu garaa garaa dubbisee iddoo tokko tokko walitti fidee otoo hin ta'iin hafuuraan guutameen jira. Hafuura isaan guutamee foonsaa nyaadhee dhiiga isaa dhugee Yesuus Kiristoosiin of keessatti fudheen gatii ta'eefi duubatti deebi'uufi waan tokko shakkii qaban. Akkamittiin namni dukkana keessaa bahee dukkanatti deebi'a. Nuti amma maaliif paawuzaa kana kan ibsannee ta'e ifa barbaanne miti. Nu barbaachisaa dukkan. Kanaaf namni akkamittiin dukkana keessaa bahee dukkanatti deebi'a. Akkamittiin du'a keessaa ka'ee immoo dhaqee du'an. Akkamittiin yaadama amma kun. Ta'uus hin danda'udha. Ta'uu hin danda'u anaaf. Tasuma jaalladheen fudhadheen malee yoo man dhaqeeyyuu moo maaliin haasa'aman. Si kaaseera. Achitti faayidaan qabudhaati. Maal eenyuun fakkeenyaaf eenyuun ofirratti moosisu amma nan deeme fakkeenyaaf. Eenyuun masisu. Eenyuufan hojjedhaadha. Eenyuufan hojjedha. Maaliin haasa'a. Goota yoo jette hin du'a. Jaalallee koo yoo jette hin duuta, hin duuti, hin dhabda, si lolti, si ganti, hin dhabda nama. Nama hin dhabda. Isa nama uume hin dhabdu. Ofii keeyyuu hin dhabda. Isa si uume hin dhabdu. Kanaaf jireenya koo, weedduu koo, tajaajila koo waan handuukaa wal qabsiisuu hin qabu. Wanta hin jabiliin argadhu. Amma na dhiba. Warra biyya lafaa amma sirba amma taaksii keessa faa gaafa teessu amma gurri qadaaddiin qabu jennee hin dhageessa. Waan garaa garaaf sirba nama. Si kaaseera miti interviyuu ta'e irratti. Namni bishaanitti faa sirbu. Lagatti sirbu. Maqaa mukaadhaanii sirbu. Maqaa malkaadhaanii sirbu. Uumaan sana uume utuu jiruu uumaa sana uume lafa keessaati. Akkamittiin uumama kana uumama boordabdu kanaaf iyyaa ol taati. Kanaaf sana duukaa wal qabsiisuu hin danda'u. Jireenya koos tajaajila koos sana wajjin wal qabsiisuu hin danda'u. Kanaaf faarfataa deevegaa ejjennoonni amantaa isaarrattis qabu
tajaajila isaarrattis qabu ejjennoo hamaadha jechuudha. Ejjennoo Baay'ee. hin garagalleedha jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu baay'ee ulfaadhu. Kana gaafa kaasu namoonni akkuma sila sii kaase namootni ilaalcha isaaniitiin hamma isaaniif galeen hamma si jaallataniin kan isaan si tilmaaman gama sanarra maaf akkas gootan maaf akkas yaaddan jechuu hin dandeenyu mirga hin qabnu. Namoonni fedhii isaanii jaalala isaanii nuu ibsuu danda'u karaa isaaniitti tole akkumati daawwataa keerraa yookiis immoo nama si jaallatu irraa na dhaggeeffachiifte namoonni amantaa kana keessaa ala ta'an iyyuu yeroo itti jaalala nuu ibsan qabu. Baay'ee. Yeroo itti kabaja nuuf qaban nuuf ibsan qabu. Isa kana nuuni namoota sana dhabuun nurra hin jiru. Sababni isaa karaa danda'ameen carraa arganneen namoota sana gara iddoo barbaannu sanatti gara isa argisiisu barbaannu sanatti argisiifachuu danda'uun immoo carraa guddaadhaan jedha. Hojiin ati hojjette kanarratti egaa wantoota baay'ee gaaffii kakaaseeras. Gaaffiis kaaseera akkuma sila sii kaase gaanni kaan siyaasatti inni kaas immoo amantaatti achuma keessaas immoo dhimmuma biyyaarratti illee jedhanii haaluma keessa jiraniinis immoo namoonni madaalan jiru. Haalli gabaa qaala'insa gabaa kanarratti illee namoonni gaaffii kaasanii isuma nuun keessa jirudha waan ta'eef kun naaf ta'a. Kun kanuma goote jedhaniiti. Warroonni waan qaban sana xinneessanii godhanii jireenyi wuddiidha jetteen namba saddaqamu jette. Si biraa amma haalli hundumtu sii mijatee waan jiru siin fakkaata. Bakka tokkotti immoo baay'ee ulfaataadha. Kun hin sochoosu waan ta'eef of eeggachaa deemaas waan jedhu siin fakkaata. Waan qabdan qusadhaa. Waan qabdan qusadhaa wayii siin fakkaata. Mee isa kana akkamittiin akkas jettee bashaddaqaan kun maalinni? Jalqaba sii kaaseen ture. Siin ala haatu haala gaadha. Jireenyi wuddiidha. Siin ala haatu haala gaadha. Yoo walaloo isaa walitti fide iddoo tokko ta'uu baate. Godatti immoo maal jedha gadi bu'ee? Bara waan jirre guuttatee bashaddaqaa. Guddaa yoo si yaamu, guddaa yoo si nyaaru, mootii barcumarraa bu'ee laga dhaqa. Diqqaa yoo si yaamu, bara waan jirre guuttatee bashaddaqaa. Jireenyi wuddiidha. Jalqaba isaa maal jedha? Anuu si taasuudha jedhamti. Anuu si taasuudha kanan lubbuun bulee weedduu walawwalu. Isa kana tiktaakii irratti argitee ta'ee TV walawwalachaa, mana xaragaa. Fanii garaa argita. Namoonni jireenya isaaniitti firoomsanii. Garuu sun akkas miti. Kanaaf iddoo tokkotti wuddiidha jedha, iddoo tokkotti immoo nan bashaddaqa jedha. Gaaffii baay'ee ajaa'ibaa kaastee yoo isa waame bashaddaqa. Nu bashaddaqa jira kana. Jireenyuma wuddii kana keessa taa'ee utuma baay'een narra labanii sila sii kaaseen kanuma keessaa shubbisaa jira, faarfachaa jira. Kanaaf gammachuun koo Yesuus keessatti. Namni yoo isa waame harrayyuu erguma faarfannicha faarfataniyyuu jireenyi namoota baay'ee jijjiirameera jedhanii aman. Dhuguma isa waammataniiru taanaan baay'ee bashaddaqu. Akkasitti yaada. Kanaaf gama lamaanuutiin iyyuu ni hojjetaadha. Namoota isatti hin jirreef namootni Kiristoosiin ala jiranii Waaqayyoof galannata baay'ee namatti tola. Wantoota ati kaastu keessaa gaa nara labanii kee jetteetta duguugamanii jettee. Duguuggaan dhabanii ni jedhu kun. Duguuggaan al tokko hambaadha. Duguuggaan dhabanii jedhama. Maasii irraatii namoonni fakkeenyaaf isa kana gaa namoota qotee bultootatu beeka. Namoonni al tokko sanyii hin kaawwatu jechuun bakka kuni har'a abulu. Utuma beelaan illee ofitti hir'isanii boriif waa egeree jedhanii waan kaawwatan qabu. Boora akkas ta'uu danda'a. Haalli jiru akkas ta'uu danda'a. Ati immoo kan itti jechaa jirtu ammas waan lafarraa miti naan jetteetta. Waan lafarraa miti. Wantoota ani kaasuu naan jetteetta. Amma jechoota kanatu baay'ee ulfaataadha. Duguuggaan dhabanii jenneerra. Maasii isaanii irraati jenneerra. Mee inni kun macaafa qulqulluu keessas jira. Namootni Waaqayyotti amananii jireenyi isaanii akka inni badee hin banne hin kaa'ama macaafa qulqulluu irra jira waan ta'eef jechuudha. Isa kana akkamittiin isa amma hiikkannuu fi isa kanatti fiduu dandeenya. Garaagarummaan ilaalcha keetii fi namoonni hiikkatan gidduu jiru sitti fakkaatu gidduu jiru yookiis immoo yaada sii kennan gidduu jiru maal fakkaata mee isa kana situu nu ibsite.
akkaataa itti maal jedhame? yaaddee walaloo fi walaloo yeedaloo isaa barreessite kuni hiikuma isaa guutummaatti tunuu ibsite ifaadha kun amma anaaf. Maal jedha? Badeen baduu beeka sanyiin dhugaaf sagadu yoo isaan rafan rabbitu eega. Duguugamanii maasirraa hambaan dhabanii bushaayeen isaaniiyyuu eebbadheedha. eebbadheedha. Ofii isaanii mitiifi loowwan isaanii.